isila wanta nan mul'atu kun isinitti maa mul'anne argaan jirru kun ana micha nagartu akkanatti na laamu Abasatti banuu jira laata. Haa sillaali. Jalan hiitan akkamitti sillaali. Sillaali kaatiisaa Yusuf. Akkamitti ofirraa dhoorgane. Kaatiisaan ichillaali. Ayyaa jala harkana hiitan miilana hiitan jalatti akkamitti ofirraa dhoorgane. Akkamitti ofirraa dhoorgane. Harka ofirraa fayyee miilani. Sirraa eegaa fayyadamte. Sirraa dhaaba. Kunoo kana nagartu kanarra dhaabatu. Kam inni kasirra dhaaba. Kana bu'isuman. Kana nagartan yaa aboo maal taate ni namaa taate. Beekna. Kunee nunni. Aneen. Diina dare. Kunee nunni. Shaytaan agaruu jirta. Laal dawaa quraanaa sabti kun namicha kana diina. Bitamtoota kun. Sirraa eeguutu leeta. Bitamtoota kunniin. Sirraa eegumu. Bitamtoota kunniin. Sirraa eeguutu leeta. Bitamtoota kunniin. Ayyee fayyitee jirta dhimma. Bitamtoota kunniin. Sirraa kutanii. Bitamtoota. Bishaan quraanaa kanatti facaasuun. Laal. Akkam ta'a? Bishaan quraanaa illee sodaatu sana namicha. Hindeemra as hindeemi ati kadda sitaa ayyee ati kadda umaanni. Umaanni. Isinillee isaan ijara gargaartan isin. Maal godhee gargaara? Maa jalan na hiitan. Maal? Bariisu. Maa jalan na hiitan. Kuni maali kun namicha laal. Natti kolfu jira la. Natti gammadee natti kolfu jira. Narraa hiika. Narraa hiiki diina. Narraa hiiki gairiya. Narraa hiiki. Sirraan hiika waan kana jibbita. Diina jalan na hiitani. Waan kana jibbitaati. Diina jalan na hiitani. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Jira jirtu isiniin jenna kabajamtoota daawwattoota keenya salaamtaan keenya tanoonni irraa kaatee bakka jirtu maratti isinaan qabdu isiniin jenna. Eegaa kabajamtoota daawwattoota keenya kun akkuma isin agartan kana arraan tana alhamdulillaahi rabbil aalamiin keeriya salaamtaa gaafadhume yaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Jira jirtu isin jecha kabajamtoota fi hordoftoota daawwattoota keenya. Deebii argatin jira maal irra geete heeriyaa maaliin deebisee juugasan hin oolamu daawwattoota kiyya akkuma agartan kana kun Abdallaan rifeensa Yuusuf fuudhee osoo inni asii boo'uu baatte Yuusuf na beekee jechuudha daawwattoota kiyya akkumaan heeriyaa rifeensa kiyya maalatti kan sumayyatti galatti bishaan quraanatti naqaa jee na beekisituu dawaa itti godhuu jira rifeensa Abdallaan biraan gahe malee silaa wayyaa jechuudha daawwattoota keenya dawaan isaan dura godhan sun siirri isaanii sun harkaan fashalaayee jira silaa immootu Abdallaan immoo asii fiigeen harka gabbahuu fi girni irra dhabuun takka mala daawwattoota keessuma hoccoo isaa qabatu irra hundhabee jechuudha Abdallaan walamutaa duratti diinallee sana dura gaffeetii Yuusuf asii akka inni godhu jiru argatanii jirtanii jechuudha daawwattoota kiyyammotu inshaallah ammallee rabbuma jira mee dawaa kana ammallee yoo fayyisu taate itti deebisneeti ilaalla yoo mootu amma garuu shakkiin na keessa jiru maal yoo jettan daawwattoota kiyya dawaa kana Abdallaan asii gatee deemuu hin beekanii dawummaan kun yoo irraa kamalatti hafeetaa yoo irraa hafee jiraate dawuma kanaafuu doorsanii waan biraatti gochuu danda'an isaan yookaan dawummaan kun itti godhanii akka maraachisee alatti baasuu jedhanii itti godhan dawaa kanallee mootu sodaa jirtii jiranii naan gama guyyaa garuu hin beeku. Maal ati san jette wallaahi daawwattoota keenyaa kun ani hedduu takka na gaddisiisu jira maaliif jennaan wanni hedduu takka shakkina keessa fide akkamirratti boorsaa kana keessa dawaa hedduu jiraa jee ture boorsaan kulfiin hin banamtu jechuudha. Ableenillee waraannee murree bannaa jennee dadhabnee jechuudha kaameraa duubatti. Rakkinnummaan inni asii dhiisee kuteef an shakkii guddoon na keessa jira shakkiin na keessa jirtu. Tamaaliiti yoo jettanii dawaa kana akkuma inni maraatee maqaa keenya yaamee jechuudha. Nu beekee akka nuti jennee gammannee isa gallakkisnu. Godhanii jechuudha akka inni shaara ba'ee fiigu godhanna fakkaatti gama kiyyaanii yoo akkas taate malee egaa akkuma inni maqaa keenya yaamee gizee nuti gammannee waan Yuusuf fayya khayrii aliinaa gizee nuti jenne alaas gallakkisanii gizee san inni ni maraataa yaadii isaanii akkasii akka waan akkas godhanii na fakkaatti an shakkii kiyyaan haasa'u jira jechuudha garuu amma wanni akkana Yuusuf godhu jiru jechuudha rifeensa Abdallaan liqimseetiin jira nuun jeeti. Irraa fuudhu dadhabdee jechuun khayriyaan ni baafatee akkuma kaleefi kanaan biran jiru dallayaan eegu jira karraan eegu jira jechuudha manaan marsaniiti mana jala jiranii akka gabbeen amma kutee rifeensa fuudhee mana geessee rifeensa irra dawaa godhu jiraniin saha na dhufanii kunno akkana waan isaan godhu jiran hunda hin arkaa jechuudha inni inshaallah isni rabbiiti wajjin ni fayyaa ammallee shakkii teenya egaa rabbiin nu cinaa jira dawaa kana itti deebisneetuma akka inni godhu laallaa waa fayyisee fi waa akka malee godhees rabbii beekachuu gama keenyan itti goonee laallaa daawwattoota kiyya inshaallah du'aayii keessanii nu cinaa dhaabbadhaan isiniin jira. Egaa daawwattoota kiyya akkuma liinaan jette osoo Abdallaan rifeensa liqimse nuun jeetni kutuu ni baate
Kalau adalah referensi nasi tu orang dia kedebisina. Kira nama muakam debisnya, dikumset man debisa. Akasiti fuda semua tiga se, jurayona semua tiga se. Video semua tu yona, irat tidak lagu drama sedangkan nanti amma mau tu me, khamle diwan yudulalla. Yo kafi ge alat tiba, yo kedua sangkan ada buta. Yo harap binu asmal lapis saya ni kita tahu tu lagi yeme. Aku marah bin buaya mata kerja tahu, yo sekarang nak dua cici, asal sekarang nak tinta ni buaya mata. Kayak jadi asal ini aku turun sampai jadi dua deh. Tahu tu lagi jawablah, wan man jerul leh mimpi aku kawan. Ega, Betul tak cingkat deh. amma lagi amma barni agar tamin boy ni dis wani ne chujuru daiman len darbin ada kilera nu dar bujira ni je yo tane san dawa itti godani ti akka ini fige noar kagara ra iftar ku kileti iftar buechu akas godu jirani daiman nuti wani daima sabarre usne game isa kana de bine yo daima kana fu ne linan qalbi ni si daima jala rarati nani ette nani jala gorti Yusuf yaro sanni arkanna kanu maafitana jittu Yusuf gafanne lina qalbi ni si daima isi jala wararate jirtu daima yo fune Yusuf illen ni qabaman warkan ni sena lina fi khayriyan daima basna jani akata salle nasibatille ulaitti chufani birad demani yada juu qabani san wanni daima fudaniftana nuti waye daima barbadutu hinkam nu malik osuma boyu gara kenya nu boyu juru gara jabanne sabarre obsine dirqamni nu teessisu jira jibbeefi miti jechuudha daawwattoota kiyya wanni na teessisu jiru yoo nuti akka nama tokkotti isa asit dhiisnee kophaa ta'e akka nama tokkoon hin deemnu waliin deemna jenne Yusuf nu jalaa fuudhanii daa'ima galakkisanii rakkoon gizee san nu mudatti jechuudha daa'ima waan takkan godhanii eega Yusuf fayyisne booda eega Yusuf ka'e booda daa'ima barbaadu deemnaa jechuudha inshallah aga akkas taatutti an deemee daa'imaan barbaade jee Yusuf dhiisee abadan numan deemu wanni isaan fuudhaniif sababa kana dhiisellee numan deemu hangama kiyyaa keerii akkanaan jaakamte Anallee garaan aywa wanni isaan akkana godhu jiraniif liinaan naanii jettee naanii jala hidhamtee baati Yusuf haga kana ilmoota waan fedhaa godhu wanta kanaan burge simpurilli amma dura na sobame amma dura dhiigasaati waan fedhaa godhu Inna mana lebih hang lebih. La angara jaban ti lebih. Oso ille nari la aru fimit kayriya. Oso ijina bo ujurtu tin oso garan na bo ujuru garan ye hidadde dem ujura malik jannan wanni kana hunda no gode. Yo amma nuti khane ni dem na jenne Yusuf isne yaane wanni isan barbadu jira Yusuf kabu. Kha akka Yusuf in kamne nuti len dirqamu mana teenye ilmosan achira da barbaadna mubarak ngafuri male aywa mubarak nani ngam aywa wanta kongora disanu gaana aywa nuti amma daim di wanta kaum betum nama daim mi wam malakhat la malakarat bi disin daim di ko kana mi da malakarat bi tu siega isanu mum mi da karakan ni mo abdallah ilmo da ti dilallali ay kaji basiti dem ti yamati mali jeni da rumana bayani saisa tajalawni mala Yusuf nuwar ka ba sanini sanifo mo dawa ne rabus ne lalu anadle na bira khale bitati mala la ane satin de mo koy oso de mo kana ilmo ti san jalan de ina bar fakkan ya yo ilmo ta na bar akamale goroni bidu rahora ha ka halan gorani yo kha daga tina jitina ti duro la darak ye da tin ka Yusuf ane besete mal Yusuf mal Betul sampai betul. Kam tasir. Kemudian nawa biya nasda batu daerah boleh mantap dan sih. Lina mau tuh lina. Ana mo. Ana nyume nalal. Ana nyume. Kaya aku nenu. Masih biasa jira. Kemudian kaya. Semua dapat Yusuf mata. Kusidara dapat. Kuno kana nagar tu kana ada apa tuan? Kami ni kasih ada apa? Kana Yusuf man. Kana nagar tu ni apa mantap? Ni nama mantap. Imbel. Kemudian ni. Ana. Ni nagare. Kemudian ni. Syaitan agar ucipta kita dapat. Lah dawa Quran satu tu kali nama cak nalina. Lah bitam tu tu kun. Serai mu tu leta. Bitam tu tu kun ni. Serai mu. Bitam tu tu kun. Serai mu tu leta. Bitam tu tu kun ni. Ayah fajita cerita je mah. Bitam tu tu kun ni. Serai mu tadi. Bitam tu tu. Yang Quran nak nanti baca asu. La. Akan tak? Bisa Quran ada surah tu sana micak. India mu. Asbin kan di sini aja kan di. Mel, Yusuf. nalar jeruk. Dah kuno. Nutina garuban. Ulah tu cuba ya pun. Ulah tu cuba. Salam ada makan jeruk. Ulah karena nagar tadi selalu datang.
Diina si qabu dhala. Si banu jira kun. Laala afaan si banu jira laala. Liina ati maal godhe? Wanta kan jiru ben. Si sobee agartee miti. Si sobee akka ati naanii gootu naanii fuudhu siin jedheetiniin si qabachuu dhala laala. Laala kati deema agartee. Laki nuti hin banin kabiraallee ala jira laalu laafoo. Kunooti. Kuno garee malee inni argu diressa. Dawaa sirra buusu. Meetti gosa isaan gaafadhaa isa hooti godhime. Kummaa inni. Isinillee isaan jara gargaartan isina. Maal goonee gargaaran? Maa jalan na hiitan. Maal? Maa jalan na hiitan. Kuni maali kunoo namicha laala. Natti kolfu jira na. Natti gammadee natti kolfu jira. Narraa hiikaa. Narraa hiiki diina. Narraa hiiki keeriya. Ana narraa hiiki. Sirraan hiika waan kana jibbita. Diina jalan na hiitani. Waan kana jibbitaati. Diina jalan na hiitani. Diina jalan na hiitani. Waan fayyasoo akka shuboo dhimmiidhee meena yaa'u. Diina jalan na hiitani. Namicha annaa dhufe haala narraa hiika. Namicha isinirraa dhoorga. Namicha isinirraa dhoorga laalliina. Isinirraa dhoorga. Alabbaas bakka Eega. Narraa hiika. Laa sirraaniif nu dhiisa. Alabbaas bakka Aywa. Yaaboo isinillee diina wajjin ajjettan. Aadiidha rakkoo Alatti deemaa itti iddoo tana loloo jettu saniitis hiine. Bara irraa miti. Andiina isinirraa dhoorgumas taa'u jira. Naa. Waa meeqan ta'u jira. Liina duraan inni eegatte sun eessaan duttee beekta? Ayyee diina jalan na hiitanii mine. diina Diina jalan hojjetan. na hiitanii. Laa diina gala siniine. Keerii atillee diina jalan na hiitanii. Laa akkasin jedhan diina gala siniine. Kunoo kun maa inni. Ati Kana beekaan siniine bal. Asu kobaatti Alatti deematee hojjetan sanii siite. Sumayyaa rimaskaa irratti waa godhe laan. Kisan kabar akka nyaalan ol kaboo. Abai diina gammanne raayii nuti raayii kan jirru godhe. Laani raga ini fayyaa isaa guutuu agarruutti ni Liinaa jeemalee sila liinaa as dura nu birgirta. aywa Liinaa isaanii akkana godhe isaanii akkana godhe liin beekanya. Ani Abdallaa wajiran nakkaanii jirra shaguutu hin danda'u. Hin shaguutan. ana amma dhagee wanni inni si himuu qabu kabajamtoota daawwattoota kiyya akka isaan fayyee liinaa fi keeyriyaa beekee jaanii nuti isarraa hidhaa kana hiikunuufi diina jala na hidhu jirtanii jechuu jira akkuma dhageessan kana nuti jechuu ammallee irraaniif nu gama keenyaan maaliif irraaniifne yoo kan irraaniif nu tahe hibahaa alatti wanni isaan barbaadan akka inni mana kana keessa uluma dura gabboo barbaadan hin jiru jechuudha wanni akkasii Sumayyaa fi Abdallaa viidiyoo kana ni argitan jeetiin yaada Yuusuf nuti irraaniifne fayyeettanii isin akkanatti nutti qaraatanii jennu taphattanii akka feetan nu gootanii nurra olii gaddeemtan kana hin jiru Yuusuf nuti irraaniifne hulaa tana duratti illee isiniif gabba'u hin jiru gizee viidiyoo tana agartan garaan isin haa gubatu fayyeettanii nu gubu jirtanii mira isin kan fayyisin nutilleen irraaniifnu garaan isin haa gubatu akka fadhallee yoo ta'u hagee inni fayyaa isaa guutuu agarrutti namni hidhaa irraayiifu hin jiru jechuudha Yuusuf irraa inshaallah agaruuf teessan garuu daa'imallee harkaa qabdanii daa'ima fuutanii Liinaa jalan na hiitanii uummanni kun isin jala siniinela isin fitoo dhala. Siifi ilmaan teetillee xaraguudhaaf akkanan hin jiru isin dhamaasa. daa'ima harkaa qabdanii liinaan daa'ima acha fiiti ilma waan isii dhabuu hin dandeessu yoo isaan biraa deeman Yuusuf fuunaa jettaniiti hin jiru Liina narraa hiika uummanni Maalsa? isin fitoo dhala. Waan Siif takka keerii sirraa ajjeesu ana hiisisa. aadiidhaan nuti asirratti Najjaafu wayyaadha si gabboorree. aywa namni sirraa yoo Akan lakkoofsuun agartaa. Afaf luudhiis kun Isisila wanta nan mul'atu kun isinitti maan mul'anne. Akkaan jirru Kun namicha nagartuu akkanatti ilaalma laalu. manna sodaachisaa Tabaasatti banuu jira laalu. haa sillaani. Jalan na hiitanii akkamitti Sillaani. Alaali kaatiisaa Yuusuf akkamitti ofirraa dhoorgame. kaatiisaan ichin laali Ayyee jala harkaan hiitan miila hiitan jalatti akkamitti ofirraa dhoorgame. Akkamitti ofirraa dhoorgame. harka ofirraa ifeeyyee miidhanii Sirraa eegaa eegaa fayyadamu.